بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأى برنوت أجايبة برنوت أكان أجايبة كأكان نمت بريدو كأكان أمو نمت تولو تمام. برنوتا كان كيستي برنوتا كمبيوتر مكتبيتي في لابتوبين غراغرما إنك أبو مالي لابتوب اللي في تدير فجرة هذا هو اللابتوب تمام. أرجتني كان دور جركون أمو كمبيوتر مكتبي كمبيوتر مكتبين بكو في رانسوتشو تمام. meeshaan isaa hundinuu garagara deemanii walitti fidan. Kuni kiisii kompiitaraa jedhama. Kuni ammoo shaashaa kompiitaraa jedhama. Kun ammoo kiiboordii jedhama. Kun ammoo maawus jedhama jechuudha. Kompiitarri laaptooppiin ammoo hunda isaatu ofirraa qaba. Hayyee kun ayyiraa kunniin ayyiraa mee deemnee walitti haa rakkabnu. Dura eessarraa jalqabna. Amma wayitas dhufnu kana fudhanna. Haanni isaanii hundinuu garagaraa bara haadaayyuu meeqa qaba. Kun amma asitee tanaan kanatti rakkabama. Asitee tanaan rakkabamee jira kun olaana. Itti ol rakkabamee jira. Tamaam. As dhufneetiniin rakkabna jechuudha. Hayyee argitan bootaan itti rakkabaa jiru kana. Sibiilli kun hidheettiidha. Hidhe kun olaana. Heewwaa. Hojjedhee miti. Wanni addatti osoo walitti rakkabamiini addatti hin dalagu. Kunillee addatti faayidaan qabu. Maalumaan ammoo beekumsi wanni hundi as keessa jira. As keessa asitetti baasa. Kanarratti baasa. Tamaam. Addatti ammoo waan takka faayidaan qabu jechuudha. Hin dalagu jechuudha. Addatti waan takka. Tamaam. Tokko. Ammallee kuni kan kana lamaaniiti mitire. Eega kun kana lamaanii ta'e. Ammallee waan biraattu kunoo kun asitetti dabarsuutu jira. Haada lama qabaa. Haada lamaan isaatu ilaalla. Kun yoo achitetti rakkabame kan biratu jira ammallee. Haada kana baafadhaa qo'aa. Eewa kun ammoo kamaaliiti kan chaarjaraati jechuudha. Rakkabe achitetti isallee hayyee. Haal tokko tafe kana haanni kuni kan chaarjii kanaati. Tamam chaarjaraati miti akka inni kaarabaa dalaysiisu kataasisu. Rakkabe isallee achitti geessee miti isallee kun kaarabatti rakkabadhe. Eewwa. Kaarabaa duraanuu dalaguutti jirti dalaysiisee jira jechuudha. Hayyee amma dhufeetini kompiitara qabsiisa qaba. Eessaan qabsiisan kunooti. Iifee kunoo naa dalagi kompiitarri. Ifnaan hin dalagi. Hayyee amma kunoo kunilleen ifee jira jechuudha. Dalaga jiraa miti. Fakkeenyaaf mee kan irraa haa baasu mee haa dalagu. Cufame. Gara haada kanaatiin walitti dhiyaate jechuudha. Gara haada kanaatiin walitti dhiyaate. Innillee addatti ni ifu kunoo ifaan asitee sanatti waan ifu tokko ni argitan jechuudha. Kana osoo kaarabaa irraa baase mee haa dhiifu. Dhaame. Kompiitarri dhaame. Kanaaf kana fuudheetiniin asitti galcha. Haanni maalumaa kompiitara jidduu lamaanitti dabarsu isa kana. Kan asirraa fuudhee asitti dabarsa. Kunillee addatti kaarabaa barbaada. Kunillee addatti kaarabaa barbaada. Kunoo. Hayyee. Haa ibsinu kan nuuf hin dhifu ifee jira. Dalagee jira. Tamaam. Ammoo ayiwaa maaliif buleen akka reefii sun asiin bahiin. Hayyee kiiboordiin isaa hoo maaliif hin dalagin hin dalayne jechuudha. Deemnee ilaalla. Bakka walitti ibsaniin isin agarsiisaa mitire waan marraa lamaffaa isin agarsiisuuf tokkollee hin jiru jechuudha. Laqeen maan takka godheetiin qabsiisu malee.
yaa qabsiisee jira amma naa dhifee ittiin jira jechuudha. Tamam kalaas ifeetiin hin jira jechuudha. Maawus isaa oo eessatti godhamaa jedha namni gargariin Windows bayeetiin jira. Kuni maawusa malee waan hin dalayneef maawusa isaa itti galchuu barbaachisaa miti ree. Maawusni isaa kamiin kana argitanii isa kana kunoo fuudheetiin asitti galcha. Karaa laalladha gareenni galuun akkanatti gala. Kunoo maawusa tan laala fakkii maawusa isii tana ees jirtan kunoo waan tan argitanii qoya kiiboordii itti galchee kiiboordii malee hin dalagu meetu kiiboordii itti galchuun na barbaachise. Yaani kiiboordii ammoo isa kana tamam akkaataa itti galchitu beekuu qabda malee tamam akkanatti galchite kunoo galchite. Kiiboordiin hojjetu baatee waan beekamuun ifattu jira. Naaf hin hojjenne kiiboordiin kiyya bakka kanaan naaf hin dhiifne.